Barba. Yoo sanii achi. Shamarran keenya harka isinirra qabde moo isinirra hin qabne dhugaa dubbadhaati. Isinirra qabde sirra qabde. Ibbaanni paarkirra qabde. Ibbaanni paarkirra qabde. Oduu sharritti kaate dandeetti moo hin dandeettu isin balleessiti moo isin hin balleessitu. Isin balleessiti. Tanuu biyya arabaatti. Haadha faatee dhiifama wajjin mayrama haasofsiisa yeroo takkatti bicha naa kennaa hin baadaa mallee qabasan. Ani bar Mariyamaan jedhe. Mayramaa yeroo takkatti bicha wajjin haasa'uu barbaada. Wallahi dhimma mayramaa kana wajjin haasa'uu barbaade malee. Ani miidiyaa kana irratti. Ifnaan Mariyamaa waan jedhe laali. Intala yoo taate jedheen ilaalaal. Intala yoo taate afaan hin gaccadhisi. Waraqata kan kee kana hojjechiifadhuuti. Hunda isii xarasiisin jedhan itti gadhaabadhuuti lama gaazii hin beekne ta'iiti hunda isii xarasiisin. Waan ofii ammayyuu nan danda'a yoo sobdi jettan kiyyaa sabboona Abu Muraad hundi keessan ni beektan hin qusadhe malee jechuudha. Mayrama dhaggeeffadhumma. Mayrama dhaggeeffadhu. Mayrama ani waggaa 4 fi 8 dura waggaa 5 dura siin haa jedhu. Paaspoortii namni afaan kiyya beeku fudhatee na dhoggate. Namnu ani qanii san qaramaa ji'a 7 qaba. Ji'a 7tti ufumu fiitii fudhatee na galche. Namni ani addunyaa tanarratti ittiin himatin hin jiru. Dhageeffadhu Nasri Anolee hangafe. Namni ani biyya kana irratti ittiin himatin hin jiru. Daa'ima ji'a 5 dhiisee dhufe. Qanii biyya kana dhaabadhu jechuudha. Koweet ture ani waggaa 5 koweetiin ture. Koweet irratti waanuma balaa kana nagarre. As dhufee yennaan inni nyaatan haa nyaatanii dhiisiyyu. Paaspoortii koo 5,000 na gaafatan. Paaspoortii qullaa Itoophiyaa irraa fide kana 5,000. Dallaalli. Qanii dhufaan ziyaaraadhaan dhufee ture. Dhageeffadhu namni kenna gizee ati timtu dhibbaan dhibbatti sin qarqaaru. Dhibbaan dhibbatti illee dhugaa tante siin baasu. Garuu onneen tante sibiila yoo taate, yoo ati nama taate, yoo ati ufuma keetii dhageettii qabaatte, yoo ati eenyummaa kan kee beekan, deebi'anii siif salaatan rabbii fodoon taane jechuudha. Dhageeffadhu namicha amma akkas na godhe suni wallahi kaansil ta'e gale ni beeka namni qitte irraa qixxetti jechuudha. Miidiyaa kana irratti dubbachuun barbaadu. Maali jennaan ashannafuu koo qofatti hin gammada malee haadha faate deebi'ee tanaanii maqaa namaa san tuqee maal jechuun barbaadu. Habiibti birrii 10,000 yoo biraa qabaatte 10,000 biraa qabdu sun gadadii dhuddee 30 biraatti baaftee isa san hallayyaa yoo buufte wanni akkasi gammachiisu hin jiru. Maama ani qanii awwala isa kasasu daa'ima ji'a 5 irraa dhufee itti madde Nasri Anolee fa'aatti. Namni al'ainii kanaa namni ani itti himatin hin jiru. Namni tokkochi gooftaa akka rabbii kanatti salaalanii namni tokkochi isa naa dubbisu dhabame wallahi narratti murteessan 5,000 kenniif naan jedhanii. Arabatti si'a 3 na gurgurate waggaaf ji'a 6 hojjedhe araba jala. Achirraan maal godhe deemet katamiima qabu koronaa hin beeyta gizee san maktabni guutuun cufate mana hidhaa mana poolis xaabiyaa nama kasasuudhaaf ati teestii qabaatuu qabda ka guyyaa 3 guunne jechuudha. Ani teestii godhachuudhaaf paaspoortii hin qabu. Paaspoortii kobbiidhaan teestii ka ta'uu dandeettu kobbii paaspoortii tuun qabanneen ture antanaan dura jechuudha. Fuudhee qullaa kiyya dhaqe sii galaa. Deemee qanii hangaafadhu qanii sanin callisan qanii maxraa poolisiin itti naa baaftu nama 8 dhufan makiinaa arabaa guddaa kana guutanii paaspoortii naa fidanii kissiin irraa cufii yoo ragaa naan jettan gara keessattiin si ergaa dhafaate laakiin immoo ilmi namaa kun yoo itti himte hin dhaga'u beeyta. Ilmi namaa kun yoo ati itti himte hin dhaga'u. Yoo ati gorsite immoo si wajjin haasa'ee deemee saahiba ofii kaan itti himaa saahibni illee waan biroo jedhaan. Aqwaami yoo hin qabaatin biyya kana keessatti immoo humaa wanni ati murteeffattu hin jiru beeyte. Ani mayramaa barreessee fi ture lakkoofsallee kennee fi ture gara keessatiin jechuudha. Ittimee ture kiyyatti eda jechuudha. Kiyyaadhaan akkana jedheenii ture. Laakiin amma isiin illikiin isiin qabatte birrii naa deebisuu qaba. Birrii namni sirraa liqeeffatee tola keetiyyuu siin kennu sii galee. Wanni isiin godhuu qabdu waraqata ofii sirreeffatte. Karaa ittiin gaafattu yoo hin qabne. Gara ittiin gaafattu akkamitti qabdu? Gara ittiin gaafattu yoo hin qabne alla maal goota beektaa? Waan tokko nama kennite. Sagalee hin qabdu isiin haadha faate. Sagalee ma inni birrii irraa fuudhu wayiin dammoo waan kana godhe jedhuun hin qabdu. Habiibti sagaleen hedduutu jira bar. Sagalee wayii kan qabe kan maal jedheen eeda kiyyaadhani. Sagalee wayii isaa sagalee isaa wayii ergitee turte amma laal.
Argite? Dhimma isii ka haasa'u sagalee yoo qabaatte isiin eessa akka jirtu hin beeku. Mee mayramaa deebisi. Sagalee kana qabattee aayidii isaa qabda kaatee dhattee mallaqa haganaa kanarraa fuudhee giddiin ukkaamsee akkana na nyaatee akkana na godhe dubartii hedduu gudeedee jira dubartii. Fillafiitii hottii hin dandeettaadha. Faati yoo barbaadde gootu bootii miidhaan ijoollee sadii tanii qaamaan akkasitti hojjetamee mana kiyyata jirti. Dhiirti namni sadii dubartiin namni sadii. Biyyarraa fidanii akkanumatti tasaafanii garuu immoo iqaamaa dhageeffadhu iqaamaan jarri jettuun kuni tokkoffaa appilaayii godhan malee taadiroodhaan goone micayyoo seera maqaa sharikaa saniitti irratti hin deebine. Micayyoon talaba godhamte malee taadiroodhaan hin godhamne odoo taadiroodhaan godhame iqaama qaraaman hin lakkaa'u. Eda kiyyaa gaafadhee tureyaan. Kiyyaan akkas naan jedhe taadiroodhaan hin godhamne jedhe taadiroodhaa jechuun kan 700 fi birrii 10 nu biratti. Wadaan isaa wadalli isaa haa kun wadala faatti bade. Kana waan ta'eefi odoo isiin amma akka tokkotti illikii qabatu odoo hin taane qaraamaan guyyaa guyyaan itti dha'u odoo hin taane namicha silkii isaa naa haa kennitu barbaadde odoo ati silkii keessa jirtuyyuu nan dubbisaan maqaa isii ka paaspoortii naa himte. Malee akkanumaan nama kenna birrii irraa fudhadhaan hin taatu. Birri eenyutu itti kenna? Birri amma isii hin beeku jedha aslan. Isimaa hin beeku. Hin beeka ka akkisii. Waatti kummee akkana jiraataa gisee mallaqa namaa nyaatu maal jettanni? Ani gisee wanni borcii baafte hundi hattu isin hin jedhu mee ilaalaami. Achuu socho'ee hin danda'u rabbiidha akka jira ilaalaami. Lafti isaan haa martu rabbii jedha. Akka nama. አይምሰልህ እንደ መንግስት የተጓደነ መንገድ Kanaafuu mee waan xumna garii tokko amma mayramaa mallisiin itti deemuu qabdu. Isa keessi yoo taate dhibban kassaste anka gara chaarjaa kanaaf Dubaay hin beeku. Alayni keessatti namni qaamaa qabaatee fi qaamaa dhabee miti. Namni yoo tamiima hin qabaatin poolis xaabiyaa dhaquu hin danda'a. Tamiima yoo hin qabaatin. Tamiima yoo hin qabaatin aniif qanii hawwala dhaqu paaspoortii hin qabu adhafaate. Paaspoortii odoo hin qabaatin akkanumaan qullaa dhaqeen. Qotaarii makiinaa mootummaa qabadde dhaqee. Ijoolleen ta'e nagaruu akkasuu siin gootu bardiida dhaabatanii booyanii wanni akkasii immoo akkam taatire. Otoo suufiin nama godhe kanama suufiin nama godha. Kisi wanni inni deddeebisu hin jiru deebee dammoo dhimma iqaamati irratti poolisiin daqiiqatti bilbiltiifisa. Wayin namicha biyya kana kaampaanii kanaa bilbilti. Kaampaaniin waan qaraamaa jedhu jira. Kaampaaniin mukaalafa dhaya. Mukaalafaan odoo hin dhoofne immoo kaampaaniin maal barbaada? Dhugaa jirtu baasuu barbaada. Sigalee mayramaan amma kana godhuu hin dandeetti. Ishiiti ani nan gargaara waan jiru tokko hundaayyuu waliin jira. Hin dandeetti waan kana godhu. Isiin immoo eessa jirti bakka jirtu? Maal gooti? Laal poolis xaabiyaa anatu dhaqaaf. Wayin nama natu dubbisaaf. Garuu isiin aqaamii qabaattee himannaa kana himachuun dandeetti seeran. Ijoo barbaada malee seerri akka nu amma asirratti haasaa ooluu hin barbaadu. Dhimmi birrii itti kenniteef maali? Paaspoortii kanarraa fuudhee iqaamaa sii hojjedha naan jedhe. Qaanuunni dhufnaan. Paaspoortii koo fudhate na jalaa bade. Birrii kiyyaa wajjin. Eenyuun biratti itti kennite? Nama itti kennite kana biratti ebaluun faa biratti itti kenne. Hiwwa mama poolis xaabiyaa. Dhaqee rageessaaf. Amma gaafas kiyyaa bira itti kennite kiyyaan dhaqee rageessaafi. Irra geessa fee nabsa isaatiif rageessa. Rageessu. Maaliif? Rageessu. Nama kennan beektu maati? Wallaan rageessu. Okay. Michoon isaa deebitee lubbuu isaa qabuu hin dandeettu adfaatee gara barbaaddeen. Namni kun nama as keessatti sararatanyaa galchu. Nama biyyarraa fidu. Biyyaa sararatanyaa fidu jira bar. Innaa kanaafuyyuu micayyootu dhaaban qabne. Micayyoon amma hin buute. Wallaayaan isiif jecha kaleessallee daa'imati raffisee si jalatti qo'aa bule. Anaa miidiyaa irratti dubbatu takkaan argitee yoo qabeettaatiin dubbadhu miidiyaa irratti illee hin bahu. Gin gara nama raftee. Amma warra Dubaayii dadhabne amma tun Dubaayiin keessa jirti akka labbooti. Bar silkiin aan kennanii maal godhaan? An silkiin aan kennan laal tarkaanfii naa godhaa jedheen hin dhufa. Mee bakkuma tokko haadha faatee miidiyaa kanallee hin beeku illee fayyadamullee hin barbaadu yeroo hin qabu waan ta'eef. Mee budunii tokko godhi silkii isaanii fuudhi yeroo sitti bu'an kana. Silkii isaanii fuudhi. Yoo ati silkii gara keessatti hin ergiteef siin dubbisan. Hin danda'u laalanii.
Barnamichi sagalee ni qabdi. Bar sagaleen kun argitan bar sagaleen ni jira. Barnamichi sagalee walirraa qaban. Kanaafuyyuu falli isiin barbaadu bara nama ammaraajii isiin barbaade bara. Ammaraajii isii odoo barbaadu odoo haasuuf nu baate intini baasinaaf fakkaate. Inni torki baasinaaf fakkaata. Isiin ammaraajii guyyaa shantamni irra deemurra mukaalafaan qanii sharika irratti deebitullee 250 ofirratti kafalurra odoo ammuma ammaraajii qabdu filatte yookaan namichi amma dubbii isii ajjeessuudhaaf haagi isiin waan qaraama guddarra galtu hin deebi'u biyyarraa kana beekadhu akkanumatti lafaan mara malee dubbii qanii san isiin qaraama guddarra galte isii immoo yoo isiin hin kasasettee dhayitee hin qabanii qaraamaa san kafaltee kafiilli yoo dhiyaateef qofa gadi baafti shortaan. Albi kan akka feete waan godhuun qabu bas isiin as gara galteen